Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu barnoota saayinsii waliigalaa kan kutaa 7ffaa boqonnaa 4 jalatti mata duree gubama soorataa fi maayitookondiriyaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa mata dureewwan darban keessatti waa'ee seelii, waa'ee tiishuu, sirna qaamaa jennee tokko tokkoon waliin ilaallee dhaabbanne. Har'a immoo maayitookondiriyaa kan jedhu irraa kaanee waliin itti fufnaa jechuudha. Seelonni dalagaa isaanii raawwachuuf anniisaa isaan barbaachisa jechuudha. Seelonni egaa dalagaa isaanii raawwachuudhaaf anniisaan isaan ni barbaachisa. Anniisaan kun immoo kan inni maddu eessarraadha? Maayitookondiriyaadha jechuudha. Maayitookondiriyaa keessaati madda anniisaan kun. Anniisaa kana soorata irraa adeemsa gubama soorataatiin argamu. Gubamni soorataa adeemsa seelii keessatti wal nyaatisa keemikaalaa geggeessuun nyaata irraa anniisaa oomishuuti jedha. ATP jechuun adenosine triphosphate jechuudha. Gabaajeen ishee kun adenosine triphosphate jechuudha. Kunis anniisaa qaama keenyaati jechuudha. Anniisaan maddu sun ATP jedhama jechuudha. Adeemsa gubama soorataa kanaan kan anniisaan ATP jedhamu kun ni madda jechuudha. ATP'n anniisaa adeemsa gubama soorataa keessaa maddudha jechuudha. Egaa adeemsi gubama soorataa kun tokko seelii keessatti geggeeffama jechuudha. Adeemsi gubama soorataa tokko seelii keessatti barbaachisaa waan ta'eef ni geggeeffama jechuudha seelii hunda keessatti. Hargansuu seelii keessaa jedhamuunis ni waamama jechuudha. Adeemsi gubama soorataa kun hargansuu seelii keessaa jedhamuun ni waamama. Kunis bakka lamatti qoodama jechuudha. Gubamaan soorataa oksijiinii malee geggeeffamuu fi kan oksijiiniin geggeeffamu jedhama jechuudha. Inni kan oksijiinii malee geggeeffamu anaerobic respiration yeroo jedhamu, kan oksijiiniidhaan geggeeffamu aerobic respiration jedhama jechuudha. Adeemsi soorataa gubama soorataa oksijiinii malee geggeeffamu kun egaa soorata oksijiinii malee jedhamuunis ni waamama jechuudha afaan biraadhaan. Kunis gubama soorataa oksijiinii hin fayyadamu jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenya, oksijiinii malee akkuma jedhu oksijiinii malee geggeeffama jechuudha. Osoo oksijiinii hin fayyadamin raawwatama jechuudha gubamni soorataa kun. Kunis eessatti geggeeffama? Saayitoopilaazmii keessatti geggeeffama jechuudha. Gubamni soorataa oksijiinii malee kun saayitoopilaazmii keessatti geggeeffama jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyu oksijiinii maleedha jenneerra jechuudha. Gubamni soorataa kun oksijiinii malee geggeeffama. Kunis oksijiiniin guutummaa guututti waan hin gubanneef yookiin adeemsa gubama soorataa kana keessatti sooranni kun oksijiinii malee gubata jechuudha. Oksijiinii malee waan gubatuuf guutummaa guututti hin caccabu jechuudha. Guutummaa guututti waan hin caccabneef immoo anniisaa xiqqaa ta'e yookiin ATP xiqqaa ta'etu oomishama jechuudha. ATP'n adenosine triphosphate jenneerra. Anniisaa qaama keenya keessaa maddudha jechuudha. ATP kan jennu kunis anniisaa xiqqaa ta'etu madda jechuudha. Maaliif anniisaan xiqqaa ta'e madde? Oksijiiniin waan adeemsi gubama soorataa kun oksijiinii malee waan geggeeffameef jechuudha. Oksijiinii malee waan geggeeffamuuf sirnaan hin caccabu yookiin guutummaa guututti hin caccabu jechuudha. Yeroo kana anniisaa xiqqaa yookiin ATP xiqqaa ta'etu oomishama jechuudha. Innis baay'inaan 2 ATP yookiin ATP lamatu oomishama jechuudha. Adeemsi gubama soorataa kun bineeldota keessatti yommuu geggeeffamu asiidii laaktikii fi anniisaan yoo oomishamu immoo biqiltoota fi raacatifaa keessatti immoo itaanool, kaarboon daayoksayidii fi anniisaatu uumama jedha. Riyakshinii isaa yeroo ilaallu sirratti gubama soorataa oksijiinii malee kan jennu kun bineeldota keessatti gilukoosiidha. Gilukoosiin C6H12O6dha. Kaarbanii 6, haayidroojinii 12, oksijiinii 6dha. Kunis oksijiinii malee gubama soorataa oksijiinii malee geggeeffamu waan ta'eef maal oomisha? Asiidii laaktikii fi anniisaa oomisha jechuudha. Asiidii laaktikiin ishee kanadha. Asiidii laaktikii lamaa kanaa fi ATP 2 oomisha jechuudha. Kunis riyakshinii kana keessatti baay'inni kaarbanii, haayidroojinii fi oksijiinii gamanaan jiruu fi kan gama kanaan jiru wal qixadha. Yoo ilaaltanii asii kaarbanii 3, haayidroojinii 6, oksijiinii 3dha. Bakki immoo 2 qofaatti taa'eera jechuudha. 2 kun tokko isaaniif baay'ata. 2 baay'isu 3 kaarbanii 6, haayidroojiniin 6dha. Bakkeedhaan 2 jira. 2 baay'isu 6 12. Oksijiiniin 3dha. 2 jira. Baay'isu 2 6, oksijiinii 6 ta'a jechuudha. Akka kanatti gilukoosii irraatii oksijiinii malee maal arganne jechuudha? Asiidii laaktikii fi anniisaa arganne jechuudha. Gubama soorataa oksijiinii malee kan biqiltoota keessatti yoo ilaallu immoo
biqiltoota keessatti gulukoosiin jira. Yeroo gargar baafamu itaanoolii kaarboon daayoksayidii fi annisaa oomisha jechuudha. Annisaan asittis xiqqaadha jechuudha. ATP lama qofaatu oomishame jechuudha. Baay'ina kaarbanii fi haayidroojinii oksijiinii yoo ilaaltan kan harka bitaaf karaa harka mirgaa jiru walqixa ta'a jechuudha. Egaa garaagarummaan guubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamuuf oksijiiniin gaggeeffamu kun egaa yookiin anaerobic respiration fi aerobic respiration kan jennu kun oksijiinii malee kan gaggeeffamu kun akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyu oksijiinii malee gaggeeffama jechuudha. Kunis guubamni soorataa kun guutummaa guutuutti waan hin caccabneef ATP xiqqaa yookiin annisaa xiqqaa ta'etu oomishama jechuudha. Oksijiinii malee waan raawwatamuuf ATP lamatu oomishama jechuudha. ATP lamatu oomishama. Kan oksijiiniin gaggeeffamu yeroo ilaallu guubama soorataa kana keessatti oksijiiniin seeraan yookiin guutummaan guutuutti waan caccabu yookiin waan gubatuuf annisaa guddaa ta'etu oomishama jechuudha. Asitti kan oksijiinii malee ATP lama jenneerra oksijiiniidhaan immoo yeroo raawwatu ATP'n 36 hanga 38 ta'a jechuudha. Kanas bal'inaan ni ilaalla. Egaa guubama soorataa oksijiiniin gaggeeffamu kana yeroo ilaallu guubamni soorataa gargaarsa oksijiiniin gaggeeffamu kun egaa guubama soorataa oksijiinii jedhama. Kunis annisaan hedduu iddootti oomishamudha jechuudha. Guubamni soorataa kun oksijiiniin waan gaggeeffamuuf annisaa hedduutu oomishama jechuudha kana keessatti. Oksijiiniin kun guutummaan guutuutti waan gubatuuf jechuudha. Egaa moolekilii gulukoosii tokko keessa annisaa meeqatu madda yookiin oomishama jechuudha. 36 hanga 38tu ATP 36 hanga 38tu oomishama jechuudha. Dabalataanis kaarboon daayoksayidii fi bishaan gadi ni lakkifama jechuudha. Egaa reakshinii isaatti yoo ilaallu gulukoosii fi oksijiinii inni jalqaba oksijiinii maleedha jenneerra. Inni kun immoo oksijiinii ni dabalataa jechuudha. Asitti akkuma ilaaltan gulukoosiidhaan dabalatatti oksijiinii dabalateera jechuudha. Kunis yeroo dhufu maal ta'a? Kaarboon daayoksayidii bishaanii fi ATP nuuf kenna jechuudha. Kaarboon daayoksidiin asitti oomishameera. Bishaan asitti oomishameera. Bishaan H2dha. Kaarboon daayoksidiin CO2dha. ATP'n baay'inni isaa yoo ilaaltan baay'ee guddaadha jechuudha. Inni jalqaba oksijiinii malee raawwatu 2 yeroo ta'u inni kun immoo 36 hanga 38 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu guubamni soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu annisaa hedduu oomisha jechuudha. Akkasumallee kaarboon daayoksayidii fi bishaan gadi ni lakkifama jechuudha. Guubamni soorataa kun maayitookondiriyaa seelii keessatti gaggeeffama jechuudha. Maayitookondiriyaan maal jedhamee waamama jechuudha? Powerhouse of the cell jenna Ingiliffaan. Afaan Oromoosaadhaan burqaa yookiin mannee annisaa seelii jedhama jechuudha. Bakka annisaan itti oomishamudha jechuudha. Guubamni soorataa kun maayitookondiriyaa keessatti gaggeeffama jechuudha. Kan itti aanu footosinteesisiidha. Footosinteesisii yeroo ilaallu footosinteesisii jechuun maal jechuudha? Adeemsa ittiin biqiltoonni magariisaa soorata isaaniitti qopheeffatanidha jechuudha. Footosinteesisii jechuun biqiltoonni magariisaa adeemsa isaan ittiin soorata mataa isaanii qopheeffatanidha jechuudha. Egaa bineeldonni soorata kana qopheeffachuu hin danda'an isaan maal fayyadamu jechuudha? Warra soorata kana qopheeffatan irraa argatu jechuudha. Warra akka biqiltoota irraa argatu jechuudha bineeldonni. Egaa jechi footosinteesisii jedhu kun jechoota Giriikii lamarraa dhufanis footoo fi sinteesisii kan jedhudha. Footoo jechuun maal jechuudha? Ifadha. Footoo jechuun ifadha. Sinteesisii jechuun immoo qopheessuu jechuudha. Kanas yeroo walitti fidnu maal jechuu ta'a? Adeemsa biqiltoonni magariisaa nyaata mataa isaanii annisaa ifa aduu fayyadamuun qopheeffatan jechuun hiikuu dandeenya jechuudha. Egaa wantoonni adeemsa footosinteesisii gaggeessuuf barbaachisan kaarboon daayoksayidii, oksijiinii fi kaarboon daayoksayidii, bishaanii fi annisaa ifa aduu fa'a jechuudha. Kunis footosinteesisii kana gaggeessuuf maaltu barbaachisa jechuudha? Kaarboon daayoksayidii, bishaanii fi annisaa ifa aduudha. Biqiltoonni guddachuuf maaltu isaan barbaachisa? Bishaan isaan ni barbaachisa, ifti aduu isaan barbaachisa, akkasuma kaarboon daayoksaydiin isaan barbaachisa jechuudha. Kunis adeemsa footosinteesisii sana keessatti soorata isaan qopheeffatan irratti waan isaan fayyaduuf jechuudha. Kanaafiyyuu biqiltoonni magariisaa kaarboon daayoksayidii qilleensa keessaa argatu jechuudha. Qilleensa keessaa karaa baala isaaniitiin fudhatu jechuudha. Karaa baala isaanii kaarboon daayoksayidii qilleensa keessaa fudhatu. Akkasumallee bishaan immoo yookiin H2O jechuun bishaan
kara biyyoo keessaati kara hidda rifeensa hiddaa isaanii fayyadamuudhaan gara tiishuu isaaniitti xuuxu jechuudha. Kara tiishuu zaayilamii jedhamutti tiishuu zaayilamii jedhamuun gara baala isaaniitti ol dabarsu jechuudha. Baala isaaniitti ol dabarsu. Tiishuun zaayilamii immoo bishaan gara baalaatti geejjibaa jechuudha. Adeemsi footoosinteesisii baay'inaan baala biqiltootaa orgaanelii kilooropiraastii jedhamu keessatti geggeeffama jechuudha. Adeemsi footoosinteesisii kun eessatti geggeeffama? Kilooropiraastii keessatti geggeeffamu jechuudha. Seelii baala biqiltootaa ta'ee jechuudha. Adeemsa kanaanis biqiltoonni magariisni annisaa ifa aduu gara annisaa keemikaalaatti jijjiiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kaarboon daayoksayidii, bishaanii fi annisaa ifa fayyadamuudhaan maal godhu jechuudha. Biqiltoonni magariisni kun annisaa ifa aduu ture kana gara annisaa keemikaalaatti jijjiiru jechuudha. Akka annisaa ofii isaanii fayyadamanitti jijjiiru jechuudha. Annisaa ifa aduu kan ture kana annisaa soorata isaaniif ta'uu danda'utti jijjiiranii fayyadamu jechuudha. Annisaa keemikaalaa kanas soorata keessatti kuufamu. Adeemsa kana keessattis oksijiniin gara atmosferiitti gadi lakkifama jechuudha. Egaa adeemsa gubama soorataa kan biqiltoota kana keessatti soorata isaaniif ta'u erga fudhatanii yookiin glukoosii erga oomishataniin booda oksijiniinis walumaan ni oomishama jechuudha. Oksijinii kana immoo ofii isaanii hin fayyadamanii jechuudha. Isaan oksijiniin waan isaan hin barbaachisneef gara atmosferiitti gadhiisu jechuudha. Atmosferii keessaa immoo nun immoo oksijinii argannuun oksijiniin sun nuuf dhufa jechuudha. Walnyaatinsi keemikaalaa kunis asitti yoo ilaallu kaarboon daayoksayidii fi bishaan jira. Biqiltoonni egaa annisaa ifa aduu kaarboon daayoksayidii fi bishaan fayyadamu soorata oomishuuf jenneerra. Kanis kaarboon daayoksidiin asitti akka argamu, oksijiniin immoo bishaan immoo asitti argama. Annisaan ifa aduu yeroo kaarboon daayoksayidii fi bishaan kanatti dabalamu kiloorofiilii keessatti maal oomisha jechuudha? Glukoosii fi oksijinii oomisha jechuudha. Glukoosii fi oksijinii oomisha. Glukoosii kana maal godhu jechuudha? Soorata isaaniif ta'a jechuudha glukoosiin kun. Oksijiniin immoo gara atmosferiitti gadhiifama jechuudha. Oksijiniin gara atmosferiitti gadhiifame nuuf qilleensa keessaa kan gara qaama keenyaatti ol fudhannu nuuf ta'a jechuudha. Egaa kilooropiraastiin caasa seelii biqiltootaa baala keessatti baay'inaan argamu ta'ee halluu magariisa kiloorofiilii jedhamu qaba jechuudha. Kilooropiraastiin kun halluu magariisa yookiin kiloorofiilii jedhamu qaba jechuudha. Eessatti argamannis seelii baala biqiltootaa keessatti kan argamudha jechuudha. Maayitookondiriyaa fi kilooropiraastii orgaaneelota baay'ee faayidaa qabeeyyii ta'uu isaanii kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo maayitookondiriyaa fi kilooropiraastii garaagarummaa isaanii haa ilaallu fakkii gabatee kanarratti. Maayitookondiriyaa kan jennu kun egaa biqiltoota seelota biqiltootaaf bineeldotaa keessatti ni argama jennee barnoota keenya kutaa darbee irratti waliin ilaalleerra. Kilooropiraastiin garuu bineeldota keessatti hin argamu jechuudha. Maayitookondiriyaa kun biqiltoota keessattis bineeldota keessattis ni argama seelii isaanii jechuudha. Kilooropiraastiin garuu seeliima biqiltootaa keessatti qofa argama malee kan bineeldotaa keessatti hin argamu jechuudha. Maayitookondiriyaan seelii keessatti bakka sooranni oksijiniin itti gubatudha jechuudha. Kana jechuun bakka itti gubamni soorataa oksijinii fayyadamuudhaan itti oomishamudha jechuudha maayitokondiriyaan. Kilooropiraastiin immoo maalla bakka itti footosinteesisiin geggeeffamudha jechuudha. Maayitokondiriyaa yoo ilaalle maayitokondiriyaan halluu hin qabu jechuudha. Kilooropiraastiin garuu akkuma ilaalleerru halluu magariisa qaba jenna jechuudha. Maayitokondiriyaan oksijinii fayyadamuudhaan gubama soorataa geggeessa. Garuu kilooropiraastii keessatti akkuma ilaalle reakshinii walnyaatinsa keemikaalaa kan maayitokondiriyaa keessatti yeroo ilaalle dura oksijinii fayyadameera jechuudha. Garuu kilooropiraastii keessatti maaltu ta'e? Kilooropiraastii keessatti oksijiniin bu'aasa ta'e gara atmosferiitti gadi gadhiifama jechuudha. Bakki gubamni soorataatti geggeeffamuuf annisaan oomishamuu fi bishaanii fi kaarboon daayoksayidii gadi lakkifamudha jechuudha. Maayitokondiriyaan kun gubamni soorataa maayitokondiriyaa keessatti geggeeffama jenneerra. Akkasumallee annisaan achi keessatti oomishama jenneerra. Annisaa maayitokondiriyaa kana kan biraa power house of the cell jenneerra yookiin immoo man'ee annisaa biqiltootaa jenneerra, bineeldotaa jennee ilaalleerra jechuudha. Manneen annisaa dhiifama manneen annisaa kan seelotaa jennee ilaalleerra. As keessatti egaa reaakshiniin kun yeroo geggeeffamu bishaaniif kaarboon daayoksaayidiin gadi lakkifamaa jechuudha. Garuu kan kilooropiraastii yeroo ilaallu
bishaanii fi kaarboon daayoksayidii gara keessaatti fudhatu jechuudha. Footosinteesisii sana gaggeessuuf bishaanii fi kaarboon daayoksayidii isaan barbaachisa. Maayitookondiriyaa keessatti bishaanii fi kaarboon daayoksayidii gad lakkifama jenneerra. Kilooropilaastii keessatti garuu bishaanii fi kaarboon daayoksidiin gara keessaatti fudhatama jechuudha. Kunis bakka ifni aduu jiruttidha jechuudha. Bakka ifni aduu jirutti maal oomisha jechuudha? Gilukoosii fi oksijiinii oomisha jechuudha. Kan itti aanu Gilgaala Afurtuqaa lamadha. Gilgaala Afurtuqaa lama jalatti gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Jalqaba irratti seelii ilaalchisee himni sirrii ta'e kami jedha. Asirratti hambiseera baarraa jalqaba. Seelonni hedduu ija qullaan hin mul'atan jedha. Kun hima dhugaa ta'edha jechuudha. Ija qullaadhaan hin mul'atan, maayikirooskooppii fayyadamuudhaanidha kan mul'atanii jechuudha. Kan itti aanu seelonni bu'uura caasaa fi dalagaa orgaanizimootaa hundaati jedha. Kunis dhugaadha. Seelonni hammaa fi boca isaaniitiin garaagarummaa qabu. Kanallee kutaa darbe keessatti ilaalleerra. Kunis dhugaadha. Kanaafuu deebiin hunduu deebiidha kan jedhudha jechuudha. Gaaffiin lammaffaan kanneen armaan gadii keessa kamtu orgaanizimii seel qeenxeedha jedha. Nama, ameebaa, arba, qurxummii jedha. Orgaanizimii seel qeenxeedha jennee kutaa darbe keessatti maal ilaalleerra jechuudha? Ameebaadha jechuudha. Ameebaan orgaanizimii seel qeenxeedha jennee waliin ilaallee turre. Gaaffii sadaffaan kanneen armaan gadii keessaa tokko caasaa seelii biqiltoota keessatti qofa argamudha jedha. Cicha seelii, niwukilasii, saayitoopilaazmii fi raayibozoomii jedha. Egaa caasaa seelii biqiltoota keessatti kan qofa kan argamu kan seelii bineeldotaa keessatti hin argamne maalidha jenneerra? Cicha seelii jenneerra jechuudha. Cichi seelii kan bineeldotaa keessatti hin argamu jechuudha. Seelii biqiltoota keessatti qofa argama. Kan itti aanu arfaffaa irratti sadarkaalee gurmaa'ina baayoloojikaalaa xiqqaa irraa gara guddaatti sirriin isa kami jedha. Egaa seelii, tiishuu, sirna qaama, orgaanizimii jedha. Baarratti seelii, tishuu, qaama, sirna qaama, orgaanizimii, seelii, orgaanizimii, sirna qaama, tishuu, qaama, seelii, qaama, tishuu, sirna qaama, orgaanizimii jedha. Egaa inni xiqqaan isa kamidha jenneerra jechuudha? Seelii jenneerra jechuudha. Seeliin hundisaayyuu sirriidha jechuudha. Isa jalqabaa irratti seelii taanee maaltu dhufa jenneerra? Seelonni dalagaadhaan wal fakkaatan walitti dhufanii maal godhu jenneerra? Tiishuu fidu jechuudha. Tiishuun kan wal fakkaatan walitti dhufanii dalagaa wal fakkaataa kan qaban walitti dhufuudhaan maal oomishu? Qaama ta'u jechuudha. Qaamni immoo maal ta'a? Itti aansuudhaan sirna qaamaa ta'a jechuudha. Sirni qaamaa immoo orgaanizimii ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin baarra kan jirudha jechuudha. Shanaffaan caasaalee seelii gubamu soorataa fi footosinteesiin keessatti gaggeeffamu wal duubaan kamidha jedha. Gubamni soorataa maal keessatti gaggeeffama jenneerra? Gubamni soorataa maayitookondiriyaa keessatti gaggeeffama jenneerra. Footosinteesisiin immoo kilooroppilaastii keessatti gaggeeffama jenneerra. Kanaafuu deebiinsaa maayitookondiriyaa fi kilooroppilaastii kan jedhudha jechuudha. Egaa kanarraa kanuma irratti dhaabna. Kutaa itti aanutti Gilgaala boqonnaa afurii kan waliin ilaallu ta'a. Haga sanatti akka dafisniif gadhiifamuuf chaanalii kana sabskiraayib gochuun dagatiin, akkasumallee hiriyoota keessaniif qooda viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu beeksisaa jenna. Galatooma.